Ayyaana masqalaa fi irreecha irratti hanqinni dhiyeessii geejibaa akka hin mudanne xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ejensiin geejibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa beeksise. Buufataaleen konkolaataa magaalittii lameen sararoota bobbii sochiin uummataa itti baay'atuuf dursa kennuun imalchiisaa jirra jedhan. Ayyaana waggaa ayyaantuu targaa. Firaa fi haaliin yeroo biroo dirqama jireenyaatiin faffaca'ee bakka garaagaraa jiraachaa ture. Yeroo ayyaana waggaa walitti dhufe gammachuun waliin dabarsa. Hawaasa waan ayyaanaa gudunfatee firaa fi maatii isaa bira deemu kana gufuu fi gufaata tokko malee fedhiisaa milkeessuu keessatti shoorri tajaajila geejibaa olaanaadha. Ayyaanota sochiin hawaas dinagdee bal'aan irratti mul'atan keessaa immoo ayyaanni masqalaa fi ayyaanni irreechaa adda durummaan eeramu. Hawaasichi yeroo ayyaanaa kana rakkoo tokko malee bakka fedhetti imalee akka ayyaaneffatu. Sararoota bobbii hundarratti hanqinni konkolaataa akka hin mudanne xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ejensiin geejibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa beeksiseera. Ejensiin geejibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti haati adeemsa hojii dhiyeessii geejibaa adde Kokkobee Lammaa yaada raadiyoo Adaamaa Broadcasting Serviceef kennaniin ayyaana masqalaa fi irreechaan wal qabatee rakkoon geejibaa akka hawaasicha hin qunnamne konkolaattota gahaa galchuun sararoota bobbii hundarratti ramannee imaltoota keessummeessaa jirra jedhan. Akka carraa ta'ee kuufamni uummataa yeroo heddummaatu yeroo baay'atu akkaataa tajaajila geejibaa uummanni sun ittiin argachuu danda'uu fi kuufama uummataa san kaasuudhaaf hanqina geejibaa bakka mul'atetti konkolaataa bakka jiru sarara biraarraa buqqisnee yookiin konkolaataa alaa galchinee akkaataatti kaasanii jira. Kana yoo goonu uummanni sun akka hin dararamneef nagaan ka'ee nagaan maatisaatti akka galu taasisna. Konkolaataan sun asii yoo deemu akkaataa qajeelfamaa fi dambii geejibaa bobbii geejibaatiin taarifa parsantii daballaaf. Parsantiin kun qajeelfama keessa siin jira. Uummanni akka hin dararamne bu'aa bayeedhaaf akka saaxilamne taarifaan ol akka hin kaffalle parsantii sunis beekumti ejensi geejiba Oromiyaati. Qindeessaan buufata konkolaataa Peacock obbo Girmaa'ee Mararaa buufaticha keessa hiriirrii fi kuufamni imaltoota akka hin jiraanne waldaalee geejibaa fi to'attoota geejibaa waliin qindaa'uun irraa jalaan imalchiisaa jirra jedhan. Qophaa'ummaan akka buufataatti taasisaa turre hojjetaa waldaa hunda marii goonee konkolaataan buufata kana keessa jiru hundisaa galee tajaajila akka kennu yoo xiqqaate si'a lama deebi'ee tajaajila akka kennu goonee konkolaattota qabnu hundiyyuu amma akkuma argaa jirtan kana buufata kana keessatti argamaa jiru. Kanaaf imalaa keenya uummata keenya seeraan keessummeessaa jirra. Jala bultii ayyaanaan wal qabatee qophii gahaa qophoofnee jirra. Uummanni keenya dhaabachaa hin jiru jechaadha. Qindeessaan buufata konkolaataa Migiraa obbo Reedwaan Kamaal yeroo ayyaanaa kanatti buufata keessattis ta'e buufataan alatti seeraan alummaan kanneen akka darbaa fe'uu fi taarifaan ol kaffalchiisuu akka hin jiraanne hubannoo imaltootaa cimsuun alatti hordoffii fi to'annoo cimaa taasisaa jiraachuu dubbatan. Darbaa fe'uu taarifa ol kaffalchiisuun buufata kana keessatti seenaa ta'ee hafeetiin hin jira. Bakka seenaadha kan dur wanta duri malee yeroo ammaa kana konkolaachisaan kamiyyuu buufata keessaa kan bahu nagahee imala tikkeetti seera qabeessa tikkeetti as keessatti murateetiin baha waan ta'eef kanarratti immoo taarifni dabalamu hin jiru waan ta'eef yaafa asii immoo muratee gadi bahu bilbilli kenna kan dhuunfaa kan qindeessaa buufataa tikkeetti sanirra waan jiruuf imala rakkoo isaatu yoo quunnamuu ta'e dafeet bilbila sanii nurratti bilbilee rakkoofsa gabatee sanii konkolaataa sarara isaatti irratti deemu qabanneet seera jara oolchinee adabbii barbaachisaa ta'e irratti fudhanna waan ta'eef darbaas fe'u taarifa ol kaffalchiisuu kan jedhu kun seenaa ta'e wanta hafe yeroo amma wanti akkasii tokkollee hin jiru akkaataa barbaadame nama kamiyyuu arguun waan danda'udha jechuudha. Imaltoonni imala irratti argine dubbisne tokko tokkos buufataalee lachuu rakkoo tokko malee si'aayinaan isaan keessummeessaa jiraachuu himaniiru. Ana bara baranaa kana wanni dasna jedhe geejjiba gizee ayyaanaa kana dhabnee taarifa dabalaa yaabbachaa deemna beektaa. Bara baranaa amma wanni akkasii kun hin jiru bakka bakkiina nuukinu amma duwwaa jira dafee guutuu dadhabee ta'u. Maaliif geejjibni gahaa waan jiruufi ana baay'ee natti tole baay'ee bareeda baay'ee kana waan biyya kanaafuutti deemaa jiru wanni amma uumamaa jiru kun. Duraan garuu baay'ee giffaa jira hiriira jira bakka hiriira irratti nu yeroo baay'ee gara warraan galla jenne hiriiree yeroo nu cabnee fa'aa asitti hamuu jira duraan jechuudha. Amma garuu ayyaanni amma yaatee jira amma kun akkanatti makiina nu guutaan jiru waan ta'eef amma jijjiirama jira ammoo kan duraa jechuudha.